maal jedhet keessa orga kaa'ee ture jira xiqqoo gara baastii shan jaaf deema garuu dalagaan eegalle ture hanga suuqa karaa gubbaa argadhu dhiise suuqa bar Guys, nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa qabdanii nagaan qaba galata rabbii bakka jirtanitti nageenya rabbii isiniif haa baay'atu hunduma keessaniif egaan kabajamtoota hordoftoota koo ergan viidiyoo jara kanarratti hojjechuu dhiise garuu tureetiin hin jira yaawwanis biizii ta'ee tenanii garuu viidiyoo isaanii nan ilaala erga yeroon irraan darbeefaa erga guyyaa furshaan buleefaan arga jechuudha. Innaa waan ajaa'ibaan dhagee immoo sumayyaan hin heerumteedhaan akkam dhugumamoonni kun ani garuu namanu dhugaa dubbachuudhaaf ootee jechuudha. Sumayyaan ani ijoollee koon guddifadha jechuu malee takkaa waa'ee eerumaa dubbachuu ishee takkaa dhagee hin beeku. Garuu yaa chaanaala biraa irratti kan argette namtichi qalabatii itti godhachuufidha. Innaani wanni kun garuu feekii illee natti fakkaateera yaa bakka yaa jira mitiira akka piraangii maalii jedha sanas ta'uu danda'a. Egaa Seedoon immoo har'aa waan ajaa'ibaatiin gadi dhufe akkuma argitanitti jechuudha. Maashaallah warshaa baneen jira jedhee jira jechuudha. Sumayyaan heerumtus ani isaan lamaan kanan qaba jedheetiin caafaraatii jira jechuudha. Jarreen lamaan akkasitti bareessee shirbittiin godheetii kan inni fideetii jiru. Inna akkasitti warshaa banee akka jirudha jechuudha kan inni dubbataatii jiru. Warshichi immoo yoo algaa wanta barbaadan achi keessatti waan jiru wanti achi keessatti jiraatee hin jiru akka inni argisiisaa jiru jechuudha. Maashaallah baga rabbisa gargaaree haa ta'u malee immoo hojicha sana akkamitti akka inni banee maqaa intala isaatiin jechuudha. Jemiilan maqaa intala isaatiin banee jechuudha. Maashaallah baay'ee tokko namatti tola. Garuu Sumayyaan dhugaadhuma heerumte moo dubbiin kun soba? Ani garuu amanuu hin dadhabe dhugaa dubbachuudhaaf ta'ee immoo walii galaniituma moo innaas Sumayyaan garuu naatee ofirra gadi teessee dubartittiinis immoo dhattee raawwattee akkamitti abbaan manaa ishees yaa Seedoonis goddanyaa kan kooti atis goddanyaa kiyyaa akkamitti waan akkana raawwatta jettee itti lolaatii turte. Garuu ani waan kana amanuu hin dadhabe jechuudhaan hin beeku dhugaa dubbachuudhaaf ta'e wanti kun dhugaadha taanani. Egaan hin beeku samoonni darbees viidiyoo argitanan ture egaa mana dhattee makiinaa hatuudhaaf gommaa naamni irraa hiikaa waan akkasii gochaatii turte garuu immoo wantichi sun akka feekii ta'e argisiisatii turani. Deebisanii immoo mastaawwitii makiinaa irraa baafattee deemtee jedhanii raawwatanii isaan immoo dubbataatii turan sirriitti viidiyoo isaanii hordofaatiin ture. Egaa yeroo qabaadhee irraa odeessus yoo hin dadhabe garuu nan ilaala jechuudha. Yeroon itti gizee argadheetti guyyaan faa gaafa irraan darbeen booda nan ilaala. Isheen immoo ani irraa hin baasne garuu jarrabeetiin hin jira malee umaa wanti tokko wanti nani fuudhee achi deeme tokko illee hin jirudha jettee kan isheen deebisteefi turte. Namuma biraatiitu iyyuu akkas godhe maleedha jedhameetii dubbateetii turame. Egaa isheenis akkas jettee dubbattee isaan illee dubbataniitii jiru waan kanallee dhageenyeetii jirra. Egaa immoo sammaa kana isheen yeroo sanatti akkamitti ishee akkasitti sarpiraayiz godha akkamitti makiinaa osoon ani haati ijoollee jiru akkamitti ishee makiinaa sarpiraayiz godha kan jedhudha. Isheen yeroo sanas akkasittiin dhattee raawwattee waan kana yaalii kana gaggeessite. Egaa haa ta'u malee yeroo darbe keessatti Seedoon amma tokko kadhateetii jira jechuudha. Mucaa kana miidhamti tokko ishee birallee haa jiraatu isa birallee haa jiraatu hin beeknu bara kana keessa egaa kan mana namaa jireenya namaa keessa kan namaa dhoksu manuma mana keessatti jiraatanidha malee namni namaaf hin beeku jechuudha. Jireenyicha akkamitti akka itti jiraataa jiran miidhamni maalii akka keessa namaatii jiru namni kamiyyuu namaaf hin beeku. Garuu abbicha keessatti jiraataa jiru sana jechuudha kan beekachuu danda'us kan itti jiraataa jirus waan ta'eefi kana murteessuu hin dandeenyu jechuudha. Kaleessa dheengadda waa meeqa jechaatii turre waa meeqa odeessatii turre isheetu balleessituudha isatu balleessadha isatu akkana godha isheet akkana godha isheen akkanadha inni akkasidha jennee odeessatii turre jechuudha. Garuu gaafa rakkinnitti sun immoo dhuftee sammuu keenya irra geessee ofii keenya of arginee raawwannee ammam akka geenyu maaltu akka nu mudatu maalirraa akka jirru muudannoon maal akka fakkaatu gaafa arginu hin beekna jechuudha nama kamiifiyyuu. Kanaafiyyuu mucaan kun miidhama maalii akka miidhamtee raawwattee akkasittiin garaa jabaattee nama kana itti deebitee ilmoo isaallee itti agarsiistee wajjin jiraachuu dadhabdee fi maaliif akka ta'e isheetu beeka jechuudha. Garuu immoo garaa ishee murattee irraa deemuu dadhabde jechuudha.
garaa ishee murattee irraa fagaachuu dadhabdi. Gaafa inni jireenya kan koon uffee bakka nan jiraadha jedhee raawwatee gara jireenyichaatitti jarreen kan faana gaafa inni deeme isheen immoo dhuftee tiroo wanta tokko balleessiti. Gaafa ilaalu jechuudha. Gaafa amma waan meeqa keessatti gaafa argaatii jirru isheen dhuftee jidduudhaan immoo gaafa inni wanta tokko godhee isheen dhattee bakka sababa nama barbaadu kan jedhamu wayii jira mitire waan akkasiiti jechuudha kan isheen godhaatii jirtu. Garuu isheen maaliif akka gochaatii jirtu maaliif akka ta'e isheetu beeka. Nuti wanti nuti beeknu tokkollee hin jiru. Egaa yookiin gaabbiteellee ta'uu danda'a jechuudha. Mucaan kun amma dhattee gaafa sanas yaalii makiina irratti taasisuun ishee ammas immoo deebistee raawwattee egaa namicha kanaanillee walii galtee raawwattee agam akka isatti dhaga'amu maal akka inni jedhu gaafa isheen akkas gootu kana hin gammadamoo hin gaddamoo hin lolamoo maal jedha laata jettee raawwattee yaalii kana gaggeessuu dandeessi jechuudha. Hin beekamu malee ani dubbiin kun dhugaa natti hin fakkaatu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e sumayyaan ani waan akkasiin gootu ijoollee dhiistee raawwattee gaa'ila biraa jireenya biraa dhaabatti jedhee hin yaadu jechuudha. Otoo jireenyicha barbaaddee isuma faana otoo inni akkasitti wajjin boo'uu osoo inni biyya meeqatti wajjin hin deemu osoo inni wajjin tankaraattatu diddee raawwattee aga ammaa jiraatte waan ta'eef osoo barbaaddee jireenyichuma isuma wajjin itti fufti malee jireenya nama biraa faana jiraatti jedhee hin yaadu jechuudha. Yoomumayyuu ani sumayyaa waan akkasiin gooti jedhee hin yaadu jechuudha. Garuu inni maal akka inni jedhu laaluudhaaf isarratti hojjechuudhaaf waan akkasii gochuu dandeessi malee waan kana hin gooti jedhee hin yaadu jechuudha. Gara kan gootini garuu dubbichi dhugaasoo ta'e immoo walii galaniitumas immoo waan kana goote yoo taate egaa filannoof isheen filatte isheetu beeka. Nuti wanti nuti beeknu tokkollee hin jiru. Murteessuus hin dandeenyu. Maa kana gootes jechuu hin dandeenyu. Maa sana taates jechuun hin dandeenyu. Ishee waan murteeffatteef waan gooteef isheetu beeka waan ta'eef karaan danda'an kosiif haa ta'u jechuun ni qofadha. Egaa bara baay'ee dhamaatee jirti. Waggaa baay'ee turtee jirti bergit maaliifin waggaa lamaaf deemti kinooyi erga gargar ba'aniiti. Waggaa lammaffaadha jechuudha ijoollee qophaa guddisaati kan isheen jirtu. Abbaan namaa ammoo abbaan ormaa yookiin abbaan biddeenaa haadha biddeenaa jedhamti mitire dubara abbaan biddeenaa yookiin immoo abbaa ijoollee sanaaf kan hin taane keessattuu ijoollee dubaraa jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf ani gara kan kootitti gaafan yaada keessa kan kootti gaafa yaadu keessattuu ijoollee dubaraa qabaatanii abbaa biraa gaafa bira deeman abbaa biraa gaafa fudhatanii raawwatanii deeman garuu ilmoo sana gatanii gaafa deeman maaltu namatti dhaga'ama. Kanaafiyyuu waan baay'ee tokko ulfaatudha jechuudha. Sumayyaan dhugaadhumaan jaarsa biraa barbaaddattee deemte taanaan balleessa guddaa goote otoo Zaidoon akkasitti ishee kadhatu kunoo haadha manaa lama bulchaatii jira akkasittiin bifa tokko itti uffiseeti. Egaa balleessi kanuma isheeti Zaidoo koongiraagireeshin.